gurguddaan akka jaaljalbii ibsaafan nama sabbaani kitaaba deem googilsee albashir pirezidaant UNHCR ka addunyaa deem dubbisi mi'aam kadir deem dubbisi googilsee addunyaan bal'oo deem farsoo jaasi farsoo waa mi'aamaa tokko farsoo yakka galii biyyaa guddaa bara faabrikaa meeqatu qophaa'ee jira annu faabrikaa farshootiin uummata dhaabuutaa alaabaa farshoo waa mi'aamaa tokko asumaan dhugee ashishi waa mi'aamaa tokko asumaan dhugee waan hedduu namatti tolu faaraa waan taateef hin beeku maal ashishi sabuu nama ashiisha dhuguu bira ga'uu dandeessu hin beeku alama guutuu ummata gurguddaa ana jaantu godhaa hin beeku mootota gurguddaa ijoollee baxalata akka addunyaa kana faaraan akka ta'etti gaxarii keessaa dhalatee maal beekama gaxarii keessa dhalatee haasawaa hin beeku nama gaxarii wajjin haasa'u gaxarii keessatti waan dhalatee ilmoo gaxariidha ana Hararge dhalatee wajjin dheedhii tokkos godhuu yaaddan wajjin tokkos godhuu yaaddan nuti yoo farshoo deemne sidireetti itti qabnaa bara eenyu sodaanne sidireetti ashiishee kan sidireetti nama sodaanne ilmoo gaxarii akkas rumah tak Shirata tu saya cakap orang orang itu mesti terpilih orang orang itu kasih rumah tak kasih ikan di sini raham tu lima tu male mereka di sini raham lima tu dah di sini ada orang orang di ham tu masih sini raham Hararge ilaalame daaru marraan ijoollee Harargeeti wal baruudhaaf dhiiga namni Oromoon namni Itoophiyaa abbaa keetiidha ni beeytaatu atuu isaanii wal beeksisu isaanii wal baruudhaaf hawwatanii ijoollee Harargeedhaaf hojjetaa akka isaanii ta'uudha halkanii guyyaa ifa rugufaa wal ta'e ni dadhabda abaloon fakkaadhaan namaan fakkeessitu Jolle wala galali akati haasa'uu beektu afaan Oromoo ciigoo soko ani isaan hojii malee haasa'uu waan akka feetii kanaa wajjin maali alagaatii hundaa Hobiri yaallee suuraa Seenaa nama dubbachuun beektu seenaa namaa qoqqotti budaa. Budaa. Nama nyaata. Ayina. Afaan Oromooti. Budaa. Jolle fuula maalaali. Jolle jimmaalaali.
kabaja namuma sana. Ijoollee baroonnaa dha. Ijoollee wal lolaa ijoollee lobbaa bu'uuraa dha. Yeah.